Yooyya daawwattootaaf hordoftootteen tadaa'imtu miidiyaa namoonni biyya akka ciiftan nu caqaftan cufti tunqoommitiin tadaa'imtu miidiyaa hardhaati. Daa'imtu mirga bitaa harnami sani qopheessa ansaada Museen Godaanaatiif dooyyabduuf dabbasichaati. Agu xummur qoommiteenaan nu waliin tura. Kitaabii mata dureen isaa Abba Gaaddisa jedhu barreessaaf qorataa aadaaf seenaa Aab Jaatanii Diidarootiin barreeffame guyyaa har'a Finfinneetti eebbifamaa oole. Kitaabichi magaalaa Finfinnee Hotel Gloobaaliitti bakka keessummoonni kabajaaf maatiin Aab Godaanatu ni argamanitti eebbifamaa oole. Barreessa kitaaba Aab Jaatanii Diidaa daa'imtu miidiyaan dubbisee jira. Itti dhiyaadha. Aab Jaatanii Diidaa yeroo tante nuu qooddee qoommiteen tadaa'imtu miidiyaan nu dhiyaachuu keetiif horii buli deebanii. Aab Godaanaanii nama waan guddoo uummata kan hojjete namjaba Boorana namjaba Oromooti. Duuba Abba Gaaddisa jettee seena isaa qortee barreessitee kitaabaan dhiyeessite. Maqumfaan irra yoo kaane Abba Gaaddisa jettee maqaa kan maaf filatte. Dhuguma Godaana tuni gaaddisiyyeessayyeetti jedhan gaaddisa. Abba maqaan abbaa jedhu hasaayyaa malee duubessa maqaan isaa Godaana tuni malee abbaa fa'aatii yookaan obboleeyyan abba hiyyoo jedhanii maqaa abba hiyyoo jedhanii yaamanii abbaa roobaa warra nageelle jedhee abbaa loonii warra baale jedhee maqaa akkan kan qaba ani immoo Abbaa Gaaddisa jedhe Abbaa Gaaddisaa wanni ammata hamsiladhee inni gaaddisiyyeessayyeetti. Gaaddisa gartee akkataati gaaddisa dhugaati gaaddisa haqaati hojiin isa cuftii ifatti keessumoonni Abbaa Gaaddisaa jenneefi yoo isaa biiroo jiru abbaan dhimma itti biiroo isaa keessa guddaa jira giddi biiroo isaa keessa garbaalee sun goobee baala goobaa guddaa jira yoo abbaan dhimma itti biiroo ba'ee gaaddisa jalatti dubbii nama laala akka gaaddisa qoraa Booranaa fakkaata hojiin bulchiinsaa nama dhimmi isaanii gargaraallee walitti fidee dhimmi namni haala irratti itti dhiyeeffate yaada kennee waan diviisyoonii irratti ta'ellee yeroo sammaan jettan tanirraa jedhee akkuma waan nama dubbii uummata haali abbaa kennii jedhee dhugaanaatti akka namaa jedhanii nama wanni akkasii hin galle dubbiin isaa dubbii gaaddisa fakkaata. Dubbiin isaa dubbii akkasii fakkaata. Gaaddisa namni akka maaliyyuu gaaddisa ta'e fakkeenyaaf bardarbii ulfaata sun inni uummataaf jedhee layidhame inni luka bulchaa godina ta'e siyyuu shakkiin jettee darbii layidhe isatti uummataa gaaddisa ta'ee isayyuu shakkamee aduu biyya tokko taate hidhan maal jennaani namni qawwee kenneefitti shiftaan galee qawwee sun fudhatee namni yakkiin qabu jedhee mani dhaatii baaseetti badee shiftaan pagalee jedhan waan kaan cufaa beekaa tolche gosi isaatii qawwee kennee qawween sun nyaapa galtee Itoophiyaa fayyadanii akkasii gara dargii sun wajjalaniillee daballi tolche. Inni immoo gaaddisum ta'aafi da'oo ta'aafiif ta'e malee waan kaan keessa hin jiru. Warri hubachuu dadhabee wanni godhuutii malee eegee walfaan hubatanii akka oolmaa hojii isaa keessa hin galle cufaadha. Agaarashaa dubbisoo lamaadhaan dubbisa hojii isaa anaadii isa jedhanii gartee inni gaaddisa dhugaa gaaddisiyyeessayyeetti gaaddisa uummata gaaddisa ta'ee rakkoo uummata yookaan ajaja maali seera mootummaa jedhee gibir taanaan maali taanaan uummatirraa qaba. Uummatirraa dhugu. Agartee uummatirraa dhugu. Akka maayyuu gaaddisa ta'edha. Warri nama fakkeenyaaf uummata fasaabe yookaan nama gartee shuumamee qabsaduu qabeen uummata saame hawaan uummata saame jedhee warri dargii wanni tolchu inni immoo gaaddisa ta'a fedhan guyyaa kanallee ammaa kan maal jedhan namni inni dure akkas gaaddisa ta'eef haannaan qabamee nama hedduu waliin dhufe waan nama hedduu waliin dhufee nama hedduun balleessan tasaa jedhanii waan akkana ta'edhanii yakka muranii mormattee beelli qararoo guyyaa dhibii qabanii beelli na bira baay'innaani
gash godaana natti waan sun lama illee takkee jira uummata duraatti amanuu fudhachuu dadhabe jedheenyaani maamma lafaan numatti reagiree bucufuma lafaan numatti yoo fudhattee illee maan jedhee dubbitii isaan akkasiin wanni tolchee. Inni gaaddisa akkas ta'e gaaddisa uummataa dhugumaan gaaddisa jennaan gaaddisa ta'uu uummata ta'ee gam seeraatiin seera lallamiin miidhanii qajeelfama mootummaa akka uummataa irra jiruutti tolchaa malee mootummaan jedhee hin tolchuudha. Gartee yoo uummataa irra jiru maal jedhanii bardargii kabeeraa ulfa nam guuran ijoollee nageellee boorana. Ijoollee abbaa qara soomaliif ilmaan hiyyeessaa lafaan eegaa malee waraan kaabaatti hin geessu hin geessan jedhee hin didiyedha. Nama bardargii beeraawii yookaan wattaaddara gara kaabaa geessa dur dhaaban yookaan booranaa uraajjee gara inni bulchuun ijoolleen booranaa tokko hin deemtu. Maal jenna ijoollee booranaa daangaa ni eegaa yoo daangaa kan isaan hin jiraate namni dhibiin eeguu hin danda'u karaa waraanii daangaa kan oofite. Hadibitti hin geessan jedhee didedha. Nama gartee ta'uu akkasuma ta'e kanaaf affagaachisa jedha. Horii boole. Duubta ittaan tuuni nam jaba kana akka dhalootii ogummaa isa suni geggeessummaa isa suni waan dasan uummata hojjechuun keessa kitaabaan gaaf barreessitu. Kitaaba lafa haaniin barreessan akka dhalootii duuba warra barate ogummaa isa sun ta'iifu finna qajeeluminni biifit kan ta'iifu. Lafa haaniin barreessan erga isa suni dhaloota duubaatiin ga'uuf barreessan. Kitaaba kana yoo barreessite am dhalooti duuba kun akka maanirra fudhata hawwi qabdatin. Kitaaba kana tokko seena dabra akka baratan. Dhalootii dhufuu seena dabra akka baratu laf kenneefi. Karaa biraatiin warri amma hoggansirra jiru akka achi keessatti iflaan nama hojii akkana hojjete nama gartee hoggansirra jiru warri hoggansirra jirullee fakkeenya gaarii akka inni ta'u dhaloota aaraa gana dhufuufuna warra ammaan tana caarraa argatee bakka akka inni laf bulchuu jirullee akka warra baratan har'a bulcha ambaasaadarota lamaa dhufee. Bulchootii godina afurii dhufee kantiibaan magaala Shaggariin dhufee kantiibaan magaala Mooyyaleen dhufee hoggansii hedduutti akkasiin dhufe. Warri hoggansaa kun maal barate waan jedhaatii ambaasaadarootii lamaan ijoollee arsii ka lafinni bulchuu tokkummoo namni sayyuu waliin hojjetee waraan dargii ta'ee namni waliin hojjetee bara mootummaa kanaa keessa ambaasaaddar ta'ee. Warri bulchuutii ragaa ba'e eenyu dhiyaachuu qaba kitaabii kun tokko dhalootii warri ammaan sana hoggansirra jirullee hoggansiinuu maal akka ta'e akkam akka hogganan akka irraa baratan godaana sunii namni gaarii addunyaa sanarraatti maal jedha ambaasaaddar Suleemaan Daddafoo guyyaa kan waan dubbatuun namni gaarii karaa laafaa ta'ee yookaan nama naasuu qabaatee yookaan waan hojjetuuf hawaasa sodaata gaafa nafata. Namni gaarii garaa janni ta'ee deebii immoo uummataatti fanam cakkanata. Kwaalitii kamiinuu godaana sunii nama onne sibiilaa waan haadhan akka wattaaddara dhugaafas wattaaddareedha. Akka wattaaddaraatti hadii danda'u ammoo nam dhallamaatiin haasuu qabu. Garaan isaa onneen isaa akka waraana jabaachuun uummata irratti hin jabaatu. Nam dhallamaatif naasuu qabu. Nama haqii maal fakkaatu yoo jedhan dhugaan maal fakkaatu yoo jedhan godaana suniitiin ibsan jedhee ambaasaaddar Suleemaan Daddafoo. Inni gaafas wattaaddar ta'ee ajaja dhibbaatii hoggantoota jeneraaloota nu jechuun isanuu ajaji feenaa jedhe. Akkasii fi namni dhalootii haaraan barachuu jiru. Dirqaan kunillee warra baratu fakkeenyummaa kan akka fudhatu. Wanni guyyaa kan dhaabatanii mana barumsaa keessatti kitaabii isa yookaan seenaan isaa akka kaarkuleemii kitaaba barnootaaf eeggalee ijoollee kutaatti barattu akka mootummaa naannoo Oromiyaa kan goonaa jedhani. Seenaaf afaan isaa amala fi aadaa isaa hojii isaa maal akka fakkaatu. Akka mana barumsaa keessatti baratamu kitaaba
كتاب خيست مخلصين أنا كار كتاو جدري تركني بيخل يعني خل ما تريد كنا في وريو كثير جرولة مرة الوقت فور مرات موديل ما نسا هندا وقتاو أو الرابرات النجمي خنزاك يفن أكنا موسلا يريكات برجدو مشي بريوخاني بروفي بجان توكو غتي بوشي سما كاغاري وكورت أكيد ما كاغاري أورت أكيد أمتا داو أكيد أمتا داو فكنا في بر إني نقول مورانا كن دالة بجسوهم أمتي أكيد توتي شفتا شاد بري تصومالي كذي مطمئن تركي مرمالي كذي لخام مطمئن إلى سلاسة تقارن مرمالي كذي نبكة جرالوا بوجوتو بوجوتو ورشيبتي توبر رشيبتي على كتاي ورخدمو يو تركام في مطمئن تفلت يقال ورسنيزا تركام في بتشو دبراني ماسي ثاني تركام في تفلت ماسي ثاني تركام في أكيد تفلت اللوري ركالاني وبروك تطور أولي هني جهان كيشتا ماري دركنا تركام في تفلت إني مو فعلا سليوجن هذا تركي يرو أولانا تركي مبيسو لما رميتي أبتة ياد خدمة وني نجرمان وري شفتخو ولا ما شفته وني بهاي درت وني شفته ولا توك يرو أنت شفت لما تجربت الرجال شفت قادر الرجال أصلا أبي كربون في أبي شفت ماله وانت تقول سياسي برا خير أيضا سلاسة مرمن سياسي برا خير تركي مرمن خارج شفته تقول يجوز هاي برادة اللي تسجل ويقولون براشين هاي برادة اللي كتيكا أيوة كام بروسال اللي بس كذا أنا جو ترى فروق إيروما شفته وروق اللي دبات الرجال يوم خالتي دني تلني شفت أنت بنما كذا خشيت اللي إنجل تخانق تكمن قافل هذه ورماتي مثالي إن أبوليسي شفته بيسي رئيسي شفته مجرد أبان شفته وركون شفته هيجرو ورخلي ميداني ورماتي خنجيو يديو ماتي تاني ميدان نري بران لنا كسمني توانته أجدوري إننا نزرق ماتي كان عاجل هيدين داروت مجاني ساني شفت بيسي شفته كنو ستة شوف يركب نبيلو يجزي مشكلة برادين يو غورا ديمولي ولا بيخا ديمولي لا برادين والنبي ونفن دنشكو ديمي كي برغي ديمي كي روبساتي سكي يو لسا سني برسيس أورو سنة سني خود كابين بخي سلم مدرمي توق إسانا مو تدن ديتن إساخي سنغلشا تدن ديت بيسي خانكا كميغا لتيم نمو غافة تنشو لأنه نمكاتيني أمتا آبتي أنا أبتفق بعاف توريخ دابا اللي خزت الكثير كي خلا برادي نمو ورا لا تبايع تدير يروما فلبات أركن نتبي يركن كنا تركن كنا دي أكاني قدر يركن كنا ده موضوع ما له وبس سنة مالو وتوجته على سبر بعد كابتا إنكاب لو موضوع ما نبغى تنقابه ما كيك قال يقوى تنتلفيه يقوى تنتلفيه ما كان كيسي قال لي تقوى شال بريت هذا وبتالي ويا كمايا مفردان ويا دا ويفرد درخيتي أكلمي تقوان تقصدا فجيرانجي رومو أكلمي دي خلي النبي روما في بجن يتسم كسكر خلته مكار خلته يشيدي دا قلع كنوان ورخيت القلع تها يبلغ خلته نبي تقصدا دقي ورخيت القلع تها يجي ده بكتفى يا عبد بدنا تري أكتي وري نيجل ده مالشيكا أنا وقافة الجو يو أنا أمتي رجعت تريشوداتي أمتي رجعوا يو خمسون ما قصة دي موتوما وسنجات موتوما أنا بقى أنا ما وسنجات بنجو ما كيك كليتاي إذا نركز دي رأينا نسيقول يا أيت دعوتي تقول يا نركز تناني وروبوتي رئيس تركن كلت ما كيك مفتبات يا مجد ما كيك كليتاي ويا قبل يا فرد عند الخيتي جري لما كسر لما قلنا كيسة مورالي لما تنشر فأنا جايبه جنني قال يا كتير مجنو أنا كنا لا قال لي كباسو دي كله نبخات نكاي أجا بنجيسو لما رفع كيسة أجا أديني بوشة يخاني أنا فتاي أكثر كذا تكذا ديتي ساكي أكيد لفوج بوشة تافه كيسة نفتن تبوش كده وهنا كنا وجدك
Kanaafi kan cufa irra baratan nam jachiisanii dhiira daafanaan hirkoo mootummaa seenee hirkoo mootummaa ta'ee dhiir jachiisee alaaf baase inni daafanaan mootummaa tirkatee dhiir jachiisee alaaf baasa. Ijaalaatti deemuu hin danda'u. An dhiira akkasii sun dachee waliin hojjedhaa malee daafanaan federeetiin waan akkasii hojjete. Jaartii duuba namaa seenaa jajjabaa akkasii qabu. Seenaa inni jajjabaa inni qabu sun immoo seenaa jaalalaa, seenaa dhugaa, seenaa gartee dhalootii irraa barata yookaan modeelii akkasii hordofan jenneetiin akkasitti abdannee akkasitti feeti jechuudha. Dansa horii bulee deeban ammallee waan gaafadhee booranii durii nam barat nam dikka qaba miila godaanaa miila shalaqaa fa nam barat nam dikka qaba. Namum dikka kanatti lafallee jabeessee fittee dhowwee gosallee jabeessee fittee dhowwee maramarii waan jira afaan tokkolchee gostaana liibanii dirree aggan harka tokko walitti qabatee deemaani ture. Arnam baratellee guddaa qabnu fitteellee guddoo qabnu waan kana sababii tokkummaallee wal dhageetti dhibiin qabnu sababii kun maan itti yaadda? Beekta kun sirnaa malee wanni nama akkamma qaayii hoggansa warraaf amma jibbifamaan mootummaa kan keessaa warra jidduu lamaa yoo laalan nam kwaalitii akka warra qabu nam quuqama akka warra qabu hin dhabe ammallee booree nama akkasii qaba. Sirna akka sirni dargii sun kwaalitii nama filan sirni dargii kwaalitii nama filata. Nam eenyu cufirri jaba jedha filata. Eenyu qajeelaa jedha filata. Sirni mootummaa wayyanee kunini kwaalitii akkasiitiin namni filatu. Tarkinaadhaana tarkimaannaataa kanaaf filata. Warri kun immoo kwaalitii akkasii waan hin qabnee fi dhokatamanii ardallee ekera faarsa booran nam jira lakkisee ekera faarsa. Warri hin jiru sun inni kan lubbuun hin jiru sun ardallee warri caalaa jira. Kanaafuu kun maal tolchuu jettee sirnatti tolchi. Sirni nam jira gad baasu, sirni nam jira awwaalu, sirni nam jira awwaalee nam ekera kaasuuf takkaami. Leadership vacuum booran keessatti wanni uumee sirna wayyaneeti. Diinzanii wayyanee keetti. Diinzanii wayyanee uummataa fi miti ufiif keeyyatti. Nam propaganda warraatiif harkaan qofa barbaada. Nam kwaalitii ishillee saamtuu waan taateef namni wal saamne haaka warraa sunini ammallee jira warri irratti alaarjikita. Ifi waan wasaamtuu fi nam wasaamu barbaada. Hasaamee saamsisu. Kwaalitii akka jaatanii wanta godaana suni Mangistu Alemaram quality akkasii qaba. Quality akkasii qabaaf nam quality isa fakkaatu jaala. Mootummaan Tigree mootummaan OPDO quality akkasii qabu. Quality akkasii waan hin qabneef namni quality akkasii dhaabata beektaa. Maal jettee simpiree wal fakkaatu wal faan barreessi jedhan. Kun waan sirni tolchi. Ardallee warra moggansa kanallee keessa namni jiraan hin jiru. Namni jiraan sulleeni yoo isaatiin labiyyuu agaruu saam qofaaf dhalatee saamu beekta warri arri saama maali jedhanii uummata ayyaadu jedhanii kubitti qaban kunini agaruu keessi isaa badaani yoo isaatiin hin dure yoo isaatiin saamsisiini maashiniin darbata. So akka hin darbatamnee fi warruma saamtuu kan fakkaachuu qaban jechuudha. Injin warri saamee waan saamhaa dubbataa ga'u jechuudha. Warri saamee waan saamuubbataa ga'u kan uummata waliin nyaata dhugu adoosni bada ta'uu baate sila waan nama saamuun jechuudha. So kun waan sirni tolchu gaafii tanteetii fi kun sirnaatti sirni shaalaqa jaatanii kee ture sirna wayyaneetti sirna takkaami. Warri akkasii kwaalitii akkasii wayyanee irratti alaarjiti. Wayyanee irratti alaarjiti jechuun wayyaneenii galmi isaanii guddaan saam Itoophiyaa yookaan saam biyyattii waan taateef odeeffatanii saamtuu sabdii nama naasuu uummata hin qabne filuuni waan diini tolchete. Wayyaneen diina uummataati, diina Itoophiyaati. Mangistu Alemaram dargiin diina uummataati miti. Diina uummata waan hin ta'inii fi uummata kwaalitii nama akkasii miti. Nama akka shaalaqa jatanii nama godaanatu ni yoo hin ta'ini namni biraa dargii miseensa ta'uu hin danda'u.
warra yoo diqqaatte gara jabummaa fa'aa namirraa tarkaanfii fudhatu fagee galii ergi miseensi bootadhanii xiqqoo beenni sodaatu jibbuu namni tarkaanfii fudhatu immoo namoonni durii saamtu yookaan nama warra durii akka wayyanii kan gargaaru yookaan kan deeggaru dargii taa'ee kan irraa tarkaanfii fudhatu jechuudha. Kanaaf tuwaan sirni tolchi sirna tolchee kan waan sirna tolchee balaa dhalle booranii gaafa yoo barbaadan nama kijaatamee nama godaana tuni booranaa fuuqamu nama qullicha oksasii qabu in qaba ammoo sirni front line itti warri bardargii hamasu keessatti gaarii warri beekamuu fi sirnaatti quality nama akkasii filataan jechuun garaagarummaa wanni bira jirtu nabii dhaloota gargaraa keessa namni jira namni uummata yaadu arraallee dhalataa horiillee dhalataa kuppilee dhalachaa ture akka fakkaati jechuudha. Haaf jaatan qoomni tantee nuuf kennitee daa'imtuu miidiyaa waliin gaafiif deebii godhu keetiif horii bulii deebanii ammallee nu dura bulii waan hedduu sirra eegannaa.